Anjing inta mukha goote akkam. Gurra sadiin qaba. Garuu jaaladha tokko kanuma qofa jaaladha. Sadii qaba. Wanti Sost. inni qoy booda kan uffadhaa jirti. Fawurra kennaa kana. Maal fakkaata naa gurraacha. Anchi iPhone keenya gurraachessite. Ifaa tol dabalimee. Akka nama bara kana caalaa kan goone. Akkasitti biica Itoophiyaa irraa baana jeeti barii addaanne. Habiibti maal Itoophiyaa irraa baana? Hayi. Ara nu addeessi fiiltara nutti hin godhin. Habiibti. Hayi. Maal jechuu Ani barbaadde? hin jaaladhu bara akkana ifuu kana. Amma kun siitee akkana ifuu. Hayyee guys haa ta'u haa maal goona silaa. Guys tap copy link godha. Challenge wayii isiniif hojjechuu deemna. Garuu tap copy link godha. Maal nama galchuumu? Ara nama galchuun deemu. Habiibti nama galchinanii. As keessa manni kun manuma boo'ichaati olma seenaa booyaa namni maali si rabbi jedheeti. Ati keessaa nana kophaa fuula kana guddisu narra goote maanni. Anchi fuuluma keetti guddaadha. Min tilaallechu maaliif godhaan fuula si guddise? Nagarra akkana hin jiru wallaahi. Maal arra iflaalaa jirta akka fuula guddatu badhaan kabbaad miizaan na shukko. Guys taap godhamee hedduu haasoyti wallaahi. Anchi narraa siqi gaadara fanna buustee bar. Mee siqi narraa? Ati gizee ladda kiyyateetu kana taayi naga kenchi. Narraa siqi gaadha faadhe. Inkwaan anaa miti gammaashni Oromoo isa si danda'a siqi mee narraa? Yaa. Ati badhu taayi. Taay. Fadiiloon dhufe. Kam Fadiiloo sila? Fadiiloo ka'e. Who is Fadiiloo? Hin beeku Fadiiloo basa hin beeku ati? Laayyee jaal Fadiiloo. Jaal Fadiiloo. UK? UK. UK? Jaal Fadiiloo kaa. Kaama dura biraawuna qalama dibadhu ittiin san. Buqqeen qalama diddisan moo laa hin beeku ani wallaahi. Ergate. Lala hin galchin achumaa taa'u achi ta'a achitti iyyuu hiyyuma. Achuma taa'i achitti illee hiyyuma achuma taa'i achitti illee hiyyuma. Jaal Fadiiloo maal goona kaa Jaal Fadiiloo kuma takka kan hin galtaa. Habiibti harkaan deddeemu qaba laayii godhi tana guutaa. Namni ol galeetiin Eshi. Fidime itti fufna. Guys hundi keessanuu taap godha. Maal? Ni beektaani? Hin beekan Hasan Tiraamu. Hin beekan. Eenyu sila? Obboleessa isaati? Hayyee. Wayitu as biratti naqabe. Guys Maal barbaadde? Qoy taap godhanii xiqqoo. Rafuu eegdaa? Taap godhanii hedduu asuu eegaltee jirtan chi maali isa guyyaa kee dhiyaate. Habiibti filtariin badaa jira narraa achiisi himiyaati. Ati mee filtarii irra kaa'i qoy filtarii irra kaa'i Hin wallaahi irra kaa'i. Qoy mee irra kaa'i ati hin jaalatin irra kaa'i ilaalaa irra kaa'i Ani hin jaaladhu wallaahi. Alafaadha hin jaaladhu. Habiibti irra kaa'i ilaalaa qoy. Wallaahi Bismillah. qaallitti ati irra keessan. Yenee buskut. Hanchi maal akkuma filtariitti waan nama addeessu haadha raawwa. Kunoo tan asirra kaa'i kottas bahi mee. Ilaalani. Anchi rabbii sodaatu ala kanuma ani normaal bara deebisi haaraan fedhu ani. Akka nufuu jirtu fagootti rabbi nagaarchee dhiyootti. Habiibti fooxaan shaashii mataa si hanqatte bakki teettu si hanqatte. Igar maala? Algaan xiqqoon sun garuu isin lamaan ima geettee miti. Sanii miti bartaa biraatti irra ciisne. Akkas jedhi malee lafeeti.
Anchi. Baby shark. Guys, wallahi osoo hin fedhin akkuma rabbi fedhu taane ayyee. Anchi qaalitti narraa haa jirti bar. Ayyee asuma radhiisna kami. Asuma radhiisa biifti tiyya haa maal taate ati? Ayyee amma kana challenge keenya deemna guys. Fiirta rajaaniiti bar kun mi. Askaa'ee amma yalla eegali. Ayyee guys. iPhone kiyyaa kun haadha tiyya ati Ayyee challenge chi maal seetanii ibsifati kam wayyo anaa ibsaaf moo maal ibsi qabsi maal kasaara kana yoo kasaarti maal qabsiista? maal qabsiistati birri Birrii haadha qabdaa birrii ati shaantaa fiddeerti isiin amma mobaayilii qofa fidee dhufe. hin finne taadaa birrii eekayeen. Okay. Ataadaa ati inshallah ka birrii hin finne birrii eenyu qabsiisu. Keetuudha. Tiyyimu qabsiifte tiyyimu naa wajjin. Daffaarii barbannaa isheeti. Nagaa akkam. Biiftuu na isa jirti mee. Guys, biiftuu argitanii? Lagami de jirti. Maali jirta Maaksha? Wallahi nagaan qaba alhamdulillah. Gaari. Maali? Haasoo turte reefuun tana margizeen seera ijoollee. Dubbisaa jirti. Oo wayiin asii dubbisaa jira. Urjii ya nagaan gabaa bara akkamiin qonjoo. Urjii. Wayii hin dhageessu? Hin dhaga'amu? Ni dhagaaban nagaaban naas mataan na wareegee. Maaltu mataa si wareesse? Laha taabtaawwiin isaanii 100 kan sin hiraar isaanii garuu 100 karra caala. Maaltu si Hiraar isaanii 100 kan still taabtaab naaf hin goone laamma. sitti hiraaru jiran yarra. Hooliseen hundi garaan na dhukkuba garaan na yaasuma jaantan. Faarmaasii takkiin ammoo mana ahmaa tokko bantee ittiin wallaantu banamuu qaba. Manni ahmaa manni fayyaa tokko banamuu qabaaf ittiin wallaantu. Sanummaas wallahi nama qarqaaru ani jechuun bataam ittiin gammada. Wallahi sababa kiyyaan namni kun yoo as kun namni qarqaaramuun nama qarqaaru baay'ee jaalladha dhugaa dabbii ni illee dadhabu jechuudha. Waan qabu raayis qarqaaruu fi namas qarqaarsisu baay'ee jaalladha. Kanaafuu Bakka namni sababa nama tokko yoo gammade amma sababa kiyyaa tokko nama tokko fidee uummata qarqaaraa yoo jee beekamtii kiyyaan nama tokko yoo gargaarsise ni gammada wallahi. egaa saniifuu waan takka uumanii isaanis dhaabbata fayyaa tokko san booda ittiin ammoo qarqaartaa jechuudha illee fayyaa ittiin fayyista uummata. Dhaabbata fayyaati. Egaa kaanis garaa na dhukkuba siin jiru jiraame waan gararraa himu jirtaa bee. Ati akkam jirta garuu sitti tolee jira. Egaa wallaahi alhamdulillah. Fayyaa. Maakii urjiidhaan chaabbistii qannasi jedhe mastaawwatiin iflaaltee dhuftee natti fakkaata. Itti tolee mastaawwatiin daawwitii iflaaltee dhuftee bar jaran ammallee of laaluu jirti bar. Akka malee natti bareedu. Hidhiitii tanaatu nama sama kanaaf hin beeku. Dhiifama. Guys, maaliif nuti qubiin seenne wayi warra TikTokii kun?
Wallahi rakkata Oromoo tanaaf qubiyyoo seennee maal isin fakkaata? Isinis warri mana madaam rakkattan. Ana bira seenaa. Wallahi qabadheen badee seenaa Oromoo baay'isanii haajattanii. Uummanni kun amma qubii seenaa isin wallahi ni seentanii na biratti amma qubii seenaa naa isin hin jee yaada gaariidha wallahi qubii seenaa. Bakka ganamarraa dhufanii giseen achumarraa fuuneetuma hoodho inni kaninaaf qubii seennu wali qabamne. Hawaasa si hordofu kana xaanaa kana qabii qubii waliin naqii isaanis nama tokko qadura tahaa godhatanii wali qabanii akkasii. Ana haa durataan tun tabara maal godhatanii maal anummaa yaada fideetti durataan nama biraataa. Amma lamsaalee uummata mana madaam dalagu kanarratti durataan tokko taa'ee wali qabe hundarraa wali qabdee guuruu dandeessa. Guruppii hin wayyu. Yaadni kun isinii ta'e qubii seenuun. Qarshii meeqa seennayyee? Qarshii meeqa seen? Mee geemii taphannaa mee taaptaap naaf godhan gisee geemiin eegalamtee kutanii waan xiqqimii xiyyaarratti hin fiiganii qabime. Dhibba shan jechuun maal? Riyaala 500 moo? Mooniira Itoophiyaa 500. Ummata taaptaap godhaa. Amma Oromoon tun maal qabdime? Osoo tooraadha 8,000 naa kanti amma. 8,000 xiqqaa kana moo? Xiqqaa gaafatte gin. Wallahi xiqqaa gaafatte. Xiqqaa gaafatte. Amma tooraadha 8,000. Maal qabu osoo naa kanne tana ajaa'waitiif hin barbaadee bannaatachuu naa kanna. Eega gaafattee fi wayyeeffadhu kaa. Maaliif itti wanti wayyeeffadhu? 10,000. Tooraadha 10,000 naa kannaami. Rakkata akka keetii kadhachaan jiru hobbae rakkata. Yaa itti dhibbaate sanummaa. Gin ammoo isin gaagas hin barbaade jechuu jirti. Illi lamana kana guys. Taaptaapuun goone isin immoo illi maal qabdan qabshii. Uummanni dhugaa ta'ee barqubii horii seenaa gaa isaan qoosaan jira shi. Dhugaadhaa miti. Biyya faranjii deemtaa sinjaan. Nama naa kan nu deemu. Kan nuuf deemtaa fi. Beekee beekii. Yoo kan nu deemtuuf ta'e rakkoon qabu. Gaggaafadhu waan feetu. Yoo harkaan deemte ta'e. Yoo harkaan hin deemne gin afaan wal goggeessuunis xiqqoo ni ulfaata. Okay. Raftee kaatee moo ganaa raftaa? Maaki. Rafee aboo ompee kan marra faanii raf hirriban ifinatti guddatee amma faa boo'uuf deeme bannaatish silkii wayii takka dubbisuu qaba boo'uuf hin deemaa bakka